fuune mucaa kana Itoophiyaa jedhamtu san keessaa baasuun nurra jechuudha. Maaliif har'a oduma bakkee sanii huba'ee diina gurguddaa qaba. Mucaan kun qawweedhaan dhaamee jira. Har'as immoo saroota isatti duutu baay'eetu jira. Rabbiin dhugaa isaa baasee gurbaa kana gaafuma mana hidhaa sanii huba'e. Maal namni har'a Itoophiyaa jedhamtu san keessatti koo namni dubbate koo maftiin argatu dhugaan argatu koo dhugaadhaan hoo deemte dhugaan argattu sobaan hoo deemte dhugaa argatta jechuudha biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti. Kanaafuu Rabbiin dhugaa isaa baasee Rabbiin dhimmaan harmee isaa gurbaan kun bakkee inni ka'ee mucaa gaarii oofutu har'a ka'ee darajaa kana ga'ee guddatee bakkee biddeen argatee of jedhee bakkee jireenya gaarii jiraachaa jirutti tokko tokko akka seexanni baskootiidhaan namatti seenti jechuudha. Kanaafuu warri gurguddaa warri beektan warri cimaawwan gurbaa kanaan sagalee taanee akka tokko taane beeta. Tokkummaa dhabnee numa fakkaatanii nu ajjeesanii macallisanii giseessaniif hin dubbanna. Lamuu waan san ittuu deebinee ittillee yaanu laalulle beeta. Kuni wanta nurratti baratama ta'e. Kanaaf ammoo akka nama tokkooti jechuudhaani. Wanti kun hordofamee seeraan jechuudha. Warroonni waan kanatti dhiyaatan seeraan hordofanii qeerroon kennu hordofee wanti kun ifa bahuu qaba. Kanaaf ammoo inni kun deddeebi'ee gaafa jechuun as durallee wanti baay'een gisee ta'ee jedhu gisee sanii bakka namni akka jiruun Oromoon martuu ni dubbata. Garuu waan saniitti hin hordofu as deebi'ee dagata. Kanaaf ammoo jechuun naftanyaan nu fakkaate afaan keenya dubbata. Nu fakkaatee nama nuuf yaade fakkaataa nu waliin jiraataa garaa jira waan biraatti wanni inni dalagu beeta. Kanaaf namni keenya beekuu qaba. Walumaa galatti namni keenya jechuun waan ta'e meeqoo na baarsa qabna na fakkaata. Kanaaf namni keenya baay'een gisee jechuun inni ajjeefamee jiru namni waan dubbatu illee hin jiru yoo rabbi dubbate malee beeta. Baay'ee na ulfaate nama dubbii kun jechuun baay'ee na ulfaate dubbachuu illee hin feene beeta. Kanaaf ammootu jechuudha hordofamee jechuudha wanni kun hordofamee akka qaama seeraatiin hordofamee ifa nu bahu jechuu barbaade. Naganuma dubbachuu barbaade. Dubbachuu hin barbaanne baay'ee nan dhagamee garuu haa ta'u garuma dubbachuu barbaade biroo. Eenyudhaan duuba si lolu Adnaan? Baga guyyaa arraan tanaa geessaniin jechuu barbaada. Maaliif silaa akka uummata kanaatiin arraan tanaa hin geenyu jechuu barbaadeeti hara biraatiin. Jalqaba irratti Oromoon namni maqaa Oromootiin if yaamu hundi keenyaa silaa akka maqaa keenyaatti keessa keenya wanni ta'u jiru kun hundi kan nutti dhagahamu taate guyyaa takka illee ciifneen bullu turre. Karaa biraatiin immoo dhugaadha. Andu'aalam akka nama takkatti yoo hin fudhadhu jireenya ilma namaa keessa ni jira. Maaltu jira? Wali bu'iinsi ni jira. Maatii takka keessatti namni wal lolaa, namni wal jaallatu, wal arrabsaa waan hunda waliin jira. Garuu san irra dabaree yeroon tokko ni jira. Yeroon itti harkallee itti namatti kaasuun. Kun arraan tana Andu'aalam irraan bahe. Isarraan bahe. Mucaa kanarraan bahe jechuun nama wajjin akkanatti faamilii isaatii wajjin wal loluun yoo dhuguma taatee kan isaan nagee waliin hin qabaanne ta'u abbootii gadaatii jira, hayyootaa jira, ollaa jira, maatii jira. Kana hundarra dabareeti silaa Oromoon dillitu Andu'aalamiitu akkana godhee jettee ka dubbattu taati yoo birraa eegale mootummaan nama seeraan qorachiisu bara akka silaa ja'amutti akka silaa nuti dhageenyetti zaadi 24 keessatti shakkamaan takka qoratamee dhimmi san irra gahamee agartee miti namni san gallakkifamuu qabaa ja'an hidhamee inni du'a lamataa du'ee jechuudha. Nuti immoo ummata isa hin feene ummata silaa quba gaallaa ja'anii nutti qaban waliin taane isa tokkana godhee isaa tokkas godhee yoo inni akkana godhu ta'e kan nuti shaffaluu fi qabu nuti bar
yoo inni ka dhugaadhaan waan kana godhe bar nuti aalleetii miti hayyoota meeqaan nu dura jira agar gaafata isa sanuu nuti kana kaane dhugaan qananii haa ba'u haa ba'u dhugaa qananii namni hundi ni barbaada nuti shamara akka isiiti kara takkaan akka ilmoo namaa takkan nu dhagahama ammoo mucaan kana amma duutii isaatii fi wanni isarra ga'ee fi wanni jawarra ga'e takka laala sababni isaa akkamitti guyyaa aartista Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamee ja'anii jalqaba jawar irratti bilbilan Hacaaluun miidhamee jira jennaan Hacaaluun eega miidhamee jira teree akka eessatti gizee inni je'ee gaafatu maal ja'anii shaneetu ajjeesee Hacaaluun ta'ee jira namni kun ni hin qoratamneeti akkami shaneen ajjeesuu dandeessi arrammoo gizeen fi Mucayyoon akkana taatee jirti fooqirraaf darbattee ja'an nuti afaan Andu'aalam irraa dhageenye namni yeroo jalqabaa achi fuudhees Andu'aalam agartee of darbattee jirti inni yoo kaja'u taate isa ni amanna isarra caalteetii miti isinis inni niti isarra caalee yaani isaan lameenuu takka wal caalan hin jiru lubbuun namaa lubbuu namaati lubbuu simbirrootu kabajaa qabdi Oromoo biratti hayyoonni Oromoo maaliif callisanii jalqaba gaafa Hacaaluun nyaatamee ni callisni amma immoo akkamitti callisnaa jechuu barbaadan Okay, saartu galatoomi. Mee say video gabaabduun takka na bira geesseerti tani Andu'aalami. Video gabaabdu wayiiti poolisiidhaan ajjabameetti innaa deemu baay'ee nama gaddisiisaa jechaadha. Ani nama hangana wal jaalatu akka waan waliin jaalanne giddumaan amma maal godhani footoo ishii qofaa miti. Keno intalli naannoo Amaaraatti gudeeddamtee namoonni baay'een yaada irratti kennanii turan. Innaa afaan Amaariffaatiin maal hojjechaa jiru amma akka waan edit godhanii waan poolisiin Finfinnee Andu'aalam ajjeese jedhamu tan nama biraatiif jedhame muranii tooyi warra kinoo tiktokara kana isaan akka dubbatan fakkeessaniit akkasitti edit godhanii too post gochaa jiru jechaadha yeroo ammaa kana. Argitanii akkaataa isaan itti deemaa jiran poolisiin akka Andu'aalam qananii ajjeese mirkaneesse tan jedhu nama biraatiif dubbatamee bee. Ajjeese jedhanii Andu'aalam jedhanii too bakkee tokko muranii too ajjeesan jedhan san immoo itti qaxxalanii jechaadha. Argitanii kana hojjechaa jiru jechaadha. Oromootu hojjechaa jira. Amaaraa miti Oromootu hojjechaa jira. Kan akkanaa kanaaf du'e jechaadha Hacaaluun. Oromoo akkanaa kanaaf du'e. Namni Oromoodhaaf hojjetu uma ajjeefama uma du'a jechaadha. An ajjeesu Oromoodha tan ajjeesus Oromoo. Oromoon bara kanaa gadda kee malee gammachuu kee hin barbaannu. Maal justice for qananii jetta ofumaa keessanii Oromumatu haqa ishii awwaalaa jira. Itti fufi eenyu simboo ati saadeeraas keessa turte hin dubbatta moo gassi buusee nama biraatiif carraa kennu. Simboo jirtaa simboo hin jiru. Yaada dubbachaa turtan hunduma isaa dhaga'an ture. Waan ati jette keessaa waan ani fudhadhu kan ajjeesus Oromoo kan du'us Oromoo jette. Thank you. Ilaal amma lamaanuu Oromoo. Mucayyoon beekamtuudha beekamtuudha. Andu'aalam beekamaadha beekamaadha. Gara lamaanuu Oromummaadhaaf dubbanna yoo ta'e gara lamaanuu
bakka miidhame ilaallee dubbachuun irra jira malee mucayyoon duuteetti jennee lammaffan deebitu jennee haqa kana yoo irra dibaadhaan bannee dabarratee I think dogoggora nuyi as keessatti sanii miti an calaqqisiisaa jirru. Tullu explain godhiif mee? no dhagaan ture bari beekii haqni qananii hin bayini Andu'aalamii hin qabamiin hin gaafatamin jechuu miti. Jarreen amma akka waan yakka kan Andu'aalam raawwateetti jarreen afarsantu jira jechaadha. Warroota qabamuuf qoratamuudhaaf yookaan qorannoodhaaf barbaachisu namoota naannoo ishee turan icciitii beekna jedhan qorannoof hin dhiyaanne jechaadha. Shakkamaan silaa namoota mucaa kichuu kanatti dhiyaatee jiru hunda hiriyoota ishii namoota baay'ee qabuu osoo irra jiru Andu'aalam qofa shakkamaa jedhanii qabanii irra taa'u. Kunis sirrii miti. Warri amma ala taa'ellee babarreessutu jira. Warra mana Abashaa deemee namticha Oromoo cabsuuf yeroo dheeraa waggaa 10 ololaa ture bira deemee Andu'aalamtu akkas godhe warra jedhu jira jechaadha. Seerruu hin dubbanne silaa qorachaan jira guyyaa 14 hin barbaada jedhe silaa manni murtii. Akkamitti ekelee ajjeesedhanii Andu'aalam jedhanii mana warra Habashoota Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa hojjetanii dhaqanii ololu. Isa kana malee isatu ajjeesee inni waan yakka kana raawwateef wanti kun al tokko raawwatameera. Haguuggii goonaaf namni jedhu hin jiru. Jechuunis sirrii miti beeki. Akka kanatti nu hubatii. Galatoomi laal. Maalin yaada kamiin ani yeroon dhaga'uuti kanarraa kaaseen dubbadde mucayyoon dubbattee irraa buute sun yaada ishee lafa keesse tootaaliidhuma nu gidduutti akka nu waliin galle nu godhu. Humna garaa sunna yoo dhuguma pooyintii bakka dhibeen jiru baruu barbaanna yoo ta'e Andu'aalam nama keenya Oromoof dadhabeera isaanitti dadhabe. Baruu barbaanna yoo ta'e Andu'aalam nama keenya Oromoof dadhabe. Amma ani akka mataa kootiitti waan hin dhageerraa BBC Afaan Oromoorraa gaafa waan kun ta'ee isaan bilbilanii bakka seeraa sana gaafatanii waan hin dhageerraati tarii nama shakkisiisa kan jedhamu tokko maa inni yeroo mucaan kana taateetti jedhan Andu'aalam mana ture jedhe BBC Afaan Oromooti dhaggeeffadhaa. Poolisiin yoo tulluun mana sana keessa jiraate yookaan roobaleen mana sana keessa jiraate ana sabakkee jiru qorannoodhaaf yeroo naa kennuu danda'a qabuudha. Garuu immediately tulluudhaa fi roobaleen mana sana keessa jiraate jennaan mana sana keessa kan jiru eenyu yeroo mucaan kana taatee jedhanii qoratu jalqaba isin lamaan hin qabatu. Hamma dubbiin kun bakkee ba'ee hamma isaan qoratanii fixanitti ishaaraatu jira. Ishaaraa kana fuudhanii qaama mucayyoo irraa ishaaraan fudhatamu hin jira. Wayyaa ishee irraa waan fudhatamu hin jira. Siree irratti duute yoo ta'e siree sanarraati maaltu argama. Qorannoo poolisii yoo beektan seera qorannoo yeroo namni yakka akkasii namarratti